gala yaabish kalaba meedana biyye kadasi gaba lewatas jibu meta Saba kai Saba Kaate tsaggaanu mana ciisaa qulqulleessaa jirti. Harmeen jirtu amma baate. Waa'ee baandii harratti mufan ture. Boodetti himtaa rakkoo qabare. Yoon sodaachuu baadhettan hima. Abbaan garuu ammas hin jedhu yaaddeem. Ani kan sodaachaa jiru harmee qofa. Har'a otoon itti mee wayya ture. Maal rakkoo qabare boodetti himuu dandeessa. Shaayin garuu danfee rakkootu. Dhufaan jira. Saba. Maal ta'e? Saba. Maaltummaa? Saba. Maaloo deemee harmee waami. Saba. Deefi deemee waami. Toli. Saba. Loomi inta kai malee kai biriiraayidha. Kormaan indaaqoo akka jechaa jira. Alkan akkas teessee bulte miti? Eeyyerri bakkoon qofne. Kalee yeroo mana barumsaatii deebitu hin hojjettu turte? Hiriyaan kun na qo'achiisi jettee ishee qo'achiisaan ture. Kan kee qayyabannaa dhiisteeti kan nama qayyabachiistu? Maal godhu reennu na qo'achiisi jetteetu akkamittiin didaan? Maaf hin diddu? Ani diduun naan ta'u. Kanaaf ati maal fayyadamte ree? Yookaan hin ciifne yookaan hin qayyaban. Ani homaa hin ta'uunnu. Intalanan ofii keetiif dursa kenni. Waan hundumaa caalaa dursa kanan kennuuf yoo jiraate si qofaadha. Raajiidha. Yaa mucaako inni illee naa ta'uu dideeti malee baay'ee na gaddisiisa. Mana keessatti kanatti na gargaartu xiqqaateeti kanatti bakkeetti dadhabdu. Innu hin dhiphatin tole. Na dhagee. Ati wanta humna keeti ol ta'e hundumaa diduu baruu qabda. Tole innu na yaala. Dafimee waraqaa fi qalama sana fidiitii kottume. Maaliif? Xalayaa gandatti naa barreessitaa amman fudhee deemaa siin jedha. Hin danda'u. Hojii koo xumuruun qaba. Anuma irratti diduu jalqabde. Mee amma qoosaa kee dhiisitii kottu. Waan amma fudhee ganda deemuudha. Ati moomii. Taa'e. Hoonaa qabimee harka koongoo kufadhaati.
As kanatti si barreessuri. Barreessi. Tole. Ganda. Duwwaa sadii. Baay'ee nama guma. Anaan intala koo anaan. Ol jedhime. Fidime harka keessii fallaala. Jabaadhu. Obboleettii kee goo qabda ture haa? Shaayicha irraa fuudhuu jennaan kuftee bara. Mee fidi harka kee. Yeroo kuftu moosoo argitee akkatti hoolleechise. Hoomecha afaan ishee keessa yaa'aa ture. Maaliif mana yaalaa fuunee hin deemnu? Hin ta'u. Asuma ollaa kana beektu hin jirti ishee biran geessa. Sin ka'aatii gara mana barumsaa keessan deemaa. Ka'aa deemaa. Tole ani si wajjin dhufu? Lakki. Ofii koo fuudhee deemuu nan danda'a. Jedhaa deemaam. Omaan dandeenye. Lakki yeroo darbeerrallee baay'ee fooyyofteetta. Kanumaan itti fufnaan immoo baay'ee cimtuu taata. Dhugaa keeti immoo beektaa garuu tasuma yeroo amma kana hundumaa natti fudhata jedhee yaadeen beeku ture. Innuun wantoonni gurguddoo haala salphaan hin argaman jetti. Ayyoo kibbeeffaa nagaa isaaniiti? Nagaa isheetti. Baay'een isaa yaade. Amma fooyyofteetti. Tole amma hojii gargaaree waliin deemu. Yeroo darbe arii siin jedheen turre. Ni kun rakkina kiyya miti. Isa booddee immoo mana mi biraan dhufutti eeginaan jette miti. Kanaaf balleessaan keeti jechaa jirta. Sanas kan koo ta'uu hin danda'u. Nagaa miti abbaa maal taate? Haadha keetti kana aarsaa jirtu. Kan biraa maal hin ta'a jette? Eenyoti loomi? Oo maal jettan? Gabaarraa mi'a barbaadeen ture daftee naaf fiduu dandeessaa? Nan yaala. Qullubbii, qaaraa, timaatimii. Ifama garuu barreeffadhu. Tole daddaf ariifadhu. Timaatima kiiloo 10, qaaraa kiiloo 10, qullubbii diimaas kiiloo 10, saamunaa uffataa 3, saamunaa qaamaa 24. Ammaaf kun iyyuu ngaa. Tole. Dafi fidii kottu hojii keetti deebi. Maal dhaabbattanii jaba baastu hojiin qabdanii? Har'a saabana akkatti na gaddisiiste. Ishee waliin ta'uun qaban ture. Ani maal jedhu? Kanaan dura akkas taate ni beekti? Eeyyee. Maalidha garuu dhukkubni ishee? Iccitii maatii keenyaati. Akkan sitti mee harmeen yoo dhageesse na ajjeesti. Yoo natti himtee rakkoon qaban nama tokkottu iyyuu hin himu. Natti hafu. Maaloo fiqir ani saaba akkatti hin jaalladhu hin beekta miti? Waggaa 6 ishii jalqabe. Harka ishii gaafan qabee naanneessu baay'ee gammaddiiyyu. Guyyaa tokko nan taphachisa jedheen baay'ee naanneessinaan harka koo irratti hollachuu jalqabde. Guyyaa sana booda kinoo akkanuma ishii godha. Yoona yoo ati naanneessituu lafaan dhoofte ta'a? Lakki osoon naanneessaa jiru harka koo irratti hollachuu jalqabde. Tapha maraan bartootiin dhukkubni akkasii akka nama qabu hin beekun ture. Garuu dooktariin maal jedhe? Ogeessi fayyaa ishii ilaalee hin beeku. Maaliif? Harmeen abaarsa jettee waan murteessiteef waa beekaa bira geessiti. Amma waanan sitti mee kana eenyutti iyyuu himee hin beeku. Harmeetti iyyuu. Yoona namuma hamtuu akkamiitiin aan jechaa jirta miti? Mafansin jedha. Eenyu dharee obboleettii isaa balaarra buusee kan hin dubbanne. Wanta hin mirkanoofne irratti of hin ceebba'iin. Anillee waanan godhe keessi koo beeka. Hamma daawit wanta godhe dhugaa sanatti himtutti osoo du'ee sin gadhiisu. Maaloo maal taate hannaan sirriitti dhaga'u koyyuu mirkaneeffanne bara. Isaan irraa fagoon turen. Odicha yeroo jalqabde garuu hin shakkine ture. Amma maaltu si shakkisiise? Maaloo dhiisime haa ga'u?
Ati akkana sodaata ta'uu kee hin beekun ture. An sodaattu miti tole. Garuu oduu sobaatiin wantichatu mirkaneeffatiin callisee maqaa isaa balleessuu waan hin barbaanne. Dhiisi malee. Ati dhugaa jiru hin baastu taanaan maqaan Tsaggaa badee tafa tole. Kanaaf maal godhure? Surumayyuu dhiisi. Ani wantan godhu beeka. Maal gochuu fida? Yeroman godhu na argita. Tole callis dhufaa jira. Akkamati? Akkam. Nagaadha. Loomi. Wayyoo irriban na fudhatee. Walumaa galatti hojii manaawwan amma ammaattan hojjedhe keessaatii kanan baay'ee jaalladhe isa kanadha. Sababni isaas anis akkuma isaanii gootadha. Waan hundumaa caalaa immoo kan lamaan keenya wal nu fakkeessu dubartootaaf kabaja qabna. Galatuma Ilee. Amma mamalli kee kan isaanii wajjin akka wal fakkaatu odeeffannoo qabaachuu baannus garuu namatti tolaa ture miti. Kanaaf galatoomi baay'ee. Loomi. Oo barsiisa. Nagumaa maal taatiitu? Natti guyyee. Dafamee yeroon hin jiru hojimanii kee baasi. Daddafi. Tole. Jalqabi. Guyyaa guyyaatti namoonni balbala keenya irratti finca'an. Itti fufi malee Loomi, laphee keenya rarraaste. Daawit. Maa inni maal taatiitu? Waraqaan wal na jalaa makee dogoggoraan xalayaa koof barreesseen dubbiseem. Rakkoon qabu tasgabbaa'ee boor dhiyeessita. Deemi taa'i. Boor guyyaa dhumaatti tole. Assaayimentii keessan ni dhiyeessitu. Tole. Loomi. 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 Dhugaan isiniin jedha. Xumura seenaa fincaanichaa dhaga'uudhaaf baay'ee rifadheera. Maaltu ta'e? Barsiisaa Siisaayii. Siisaayii maal godhe? Maal gooteen? Eenyuun? Lakkinni waayyuu nan goone. Hojii manaa koo hojjedhee dhufee dogoggoraan xalayaa konkona barreessisteen dubbise. Ilaaloomi. Hunda dura dursa kennuu kan qabdu barumsa keetiif. Kan ammoo akkuu keetti simuu qabda tole. Isheen kana hundumaa ni beektiim. Gidduu kana waan ishee dhukkubeef malee. Jabaadhu. Bor sirriitti qophaa'e kottu. Hin dhiphatin. Waa'een baandii kun utuu natti hafee gaariidha. Maaliif? Barsiisaa dhageessimti dursa barnoota koof laachuun qaba. Mee waa'ee kana haasofnu?
መሃል ከሰውም ሰውም ማየቴ አንዱ ካንዱ ይገኛል በልጦ ማለቴ በኑሮ በህይወት ሚዛኔ መልካምነትን ባረግ ሰው ነው እኔ ከሰው መሃል ከሰውም ሰውን ማየቴ አንዱ ካንዱ ይገኛል በልጦ ማለቴ akkam ooltan akkam loomi miseensi hunduu argameera iyyi tole har'a shaakala jalqaba keenyaaf sirba warra keenya durii filannee jirra gaariidha kanaafuu jalqabuuf qophooftaniirtan jechuudha iyyi ani garuu walalicha sirriitti hin qabanne rakkoo hin qabu hammaaf haguma shaagaltee qofa ilaalla tole yaa ta'u Fikir maaliif jecha jedhaa jalqabnu tole jalqabuuf 4 3 2 1 jedha shaakala daree waan hin qabuuf deemuun qaba jabaadhaa osoo shaakala keenya hin jalqabin dura wantan dubbachuu barbaadutu jira gidduu kana wanta tsaggaa baay'ee dhiphisaa jiru hundi keenya iyyuu ni beekna alam maal taati yeroo kanatti wanta akkasii naasa'ama ani garuu yeroo kana caalaa mijaa'aa ta'een arganna natti hin fakkaatu maal jechaa jirtu waan tokko naagalaan jiru walitti dhufeenya obboleessa koo fi tsaggaa gidduu jirudha kana taasa'uu barbaadde walitti dhufeenya jette walitti dhufeenya ati maa inni rakkoon koo wanti inni haasa'u hundu soba ta'uu isaati walitti dhufeenya sii fi obboleessa koo gidduu jiru irratti ana waan tokko nan galchu inni waan biraa sa'aati sasii waan biraa soofta lakki alama akkas miti wanta daawit haasa'e hundi isaa soba akka ta'e namni beeku jira eenyudha Hayilee daawit soba ta'uu isaa tsaggaaf yeroo mirkaneessu dhaga'eera kanaafuu obboleessi Hayileen sobu jechuudha kuni waa'ee obboleewwan keenyaa miti waa'ee tsaggaa taasa'aa jirra alam turii maleessa deemtaa Daawit akkami boo goolii sana argite ani kanan jedhu walitti dhufeenyi kee fi tsaggaa maalidha maal jechuu keeti walitti dhufeenya wayii qabdu miti innis hin ilaallatu maa jechuudha maaliif hin ilaallatu ani akkasin godhe jedhee of tuuluun jaaladhu garuu dirqama beekuun qaba yoo jette lagatti wanti ta'e uumameera garuu ati maaltu si galche waa'ee kana waan adda addaa baay'ee waan dhagaaruuf maal si tsaggaa gidduutti wanti tokko yakka hin uumamne oduu kana immoo tumtuumtee akka haasa'aa jirtu eenyu jedhe jalqaba irratti tsaggaa silaa isheen saalfatteetti maal akka jettu barbaadde kan biraa eenyu jira Hayilee daawit sobee haasa'aa jira jedhee deemee annaatti himee ture maal akkam ooltan obboleettiin keessanis kunoo fooyyofteetti sitti hooyya'e amma baay'ee nagaadha nagaashiiti ofumaa callistanii dhiphachaa ooltan maleessan ishiin cimtuudha miti garuu ammaan booddee abidda bira kan geenye isanaaf dhiisi tole amma uffata koo jijjiiradhe nyaata mi'aawun si hojjedha tole
Ittimtemti. Garuu harmee waan ta'e hunda dhaabbattee ilaalaa turte bar. Ati garuu odeessituu akkamii taate tamaaloo? Kanaaf iyyata godhattee dubbisteef ka. Baay'ee nama kofalchiisa. Kun homaa nama kolfisiisu. Yoo ta'e nama qaanessa malee. Meen talana al tokko bashannani mee? Ijoolleen tunatti kolfaniin bashannana. Maal marrakkoo qabare? Hoo. Ilaa nama yeroo tokko maalin ta'eseeti. Ganamaan mana boo'ichaa dhaquuf ka'ee qoqophaa'e. Saalistii dhaquudhaaf. Alkan irra gaariin rafneen ture. Booda mana boo'ichaa ga'ee yagguun taa'u. Namni hundumtuu gara gaggalee ana na ilaala. Maal har'a namni isaa maal ta'e na ilaalaa jedhee yeroo laalu. Eeda qamisiidha seetani uffata qamisii jalatti uffatan uffadhee dhaqe. Achi gadi jedheetani. Akka waan tokko hin taaneettini salphina koo fudhee. Ayya. Ennu maaluuf hin jetta? Utu akka keena godhe. Obbo Mulgeetaan irratti gabaatti nan ergine ta'e? Sirumaa mosii kan gabaa dhaqu. Mana keessa namnuun turre. Ani kanan jedhu ati yoomuma ofuma keetiif taataa? Haa ta'unnu kana booda wanta diduu qabu hundumaa nan dida. Ati waadaa kee in eegdu taanaan ani aariidhuma keetii nan du'a kana beekimmoo. Saba, sindammaksee miti? Bu'aa jirta moo? Saabi, naaf deebisi malee? Maaltu na lachuu baadde? Akkamitti akkana jetta? Ana baarameera. Akkasin jedhiin abaarsa akka hin taane ani nan beeka. Sababii kootti harmeen hin qaanofti. Atiif abbaan immoo yaaddoftu. Siif yaaduun yoomiyyuu yoo ta'e nun nuffisiisu. Ati baga dhalatte. Garuu fayya qabeettii ta'uun barbaada. Fayyaa qabeettii? Fayyaaleetti wanti jedhamu hin jiru. Akkamitti? Meena laali. Fayyaaleetti itti fakkaadha? Jedhee haarofnu tole. Fikir, saba dammaqsinu? Lakki dhiisee araftu. Kophaa ishee dhiisna moo? Deemuun keenya dura harmeen faa waan dhufaniif.
Qaamni ishii baay'ee ho'aa jira. Wayyuu hollachaa jirti. Bullukkoo kanatti uffisi. Lakkisa dhiisi. Deemiti uffata wayii bishaanitti cubi laafi. Akkasuyya? Dafi maaloo. Saabi. Maaloo dafi tsaggaa. Yookiin gara buufata fayyaa geessinu? Isa wayya natti fakkaata. Deemi ati harmeefaa waami. Ani immoo amma gara buufata fayyaatti ishii fuudheen deemu. Dafi deemi. Maaloo dafi gaariifadhu. Saabi. Saaba. Saabi koo. Ka'ii saaba. Akkamitti gubachuu dandeesse? Shaayii danfaatutti ganname. Baay'ee akka nama dhukkubu nan beeka. Ammas tifooyyaati jabaadhu. Maal maatiin keessa maaliif turan? Dhufaa jiru ta'a. Haile. Alam, harree isa argamte. Mini miidiyaadhaan wantan si dubbadhu jira? Maaliif daawwitiin soba jettee annaatti himte? Dubbadhu malee maaltu si cufa? Maal? Maaliif obboleessi ishiin sobattee mana barumsaa keessa deemtee haasofta? Aan dhuguma isaan dubbachaa ture bara. Kanatti na amantaa? Eeyyee gurra kootiin nagee bara. Amma xiqqoosti fooyyee? Anaan ilmoo koo. Anaan. Dooktar, mucaan kun haa fayyiti miti? Infekshinii itti ta'eera. Garuu gubaa ishee qabbaneessitee gara mana yaalaa dhufuun ishee rakkoon kun akka itti nammaanne taasiseera. Tole. Mee kottaa taa'a. Balaan kun kan qaqqabe kaleessa ture. Maaliif kaleessumaa gara mana yaalaa kanatuun fidii naftan? Dooktar, ansirumayyoo akka kana ta'aa jedhee yaanneem. Balaansaa baay'ee ulfaataadha. Kanaaf immoo yeroodhaan yaalamuu qabdii turte. Maal seete ganda keenya keessa beektuun tokko waan jirtuuf achi ishee bira fuudhee deemeen ture. Sun waan gahaa natti fakkaateefi. Dooktar, amma fuudhee deemuu nan danda'a? Gubaan qaama isheetii erga qabbanaa'e fudhattanii deemuu dandeessu. Tole. Saabaan of wallaaltee kuftee. Eenyutu of wallaaltee jedhe? Tareennaa ol kaatu lafa tuttiin maree ta'a malee. Kanuma beekta mitiiree waa'ee ijoollee baay'ee ariifatoodha. Kanaaf. Saabaan mucaa cimtuuf dhugaa dubbattuudha. Kanaan duras rakkoon akkasii akka itti deddeebi'aa ture na taphachiistee turte. Kanaaf maaliif waliin mari'annee furmaata tokkoon keenya? Ani sababni isaa maal akka ta'e nan beeka. Anatu balaarra ishii buuse. Anatu obboleettii koo akkas godhe.
Sinajjeessa tole. Kun isa jalqabaati. Kan kana caalus siif jira. Sin gaddisiisuu maal si godhe amma? Maaltu si galchate? Si galcha? Nama akkamiiti kun? Sota jedhe ilkee. Kanuma akkasitti ishii jalqabe. Osoon baay'ee naanneessuu baadhee akkasin taatu turte. Waan hundumaa natti muudhaaf waan murteeffatteef baay'een si ajaa'ibsiifadha. Turi mi'aal tokko. Rakkoon kun yoomidha kan uumame? Yeroo waggaa jaaffaa ishee. Waggaa jaaffaa? Wanti kun kan uumame fiqir kun yommuu ishiin waggaa 2 turtedha. Dhuguma keetii harme? Eeyyee. Ani bara hanga har'aatti balleessaa kooti jedhee yaada ture. Ani isa maalittan beeka jetteeti? Wayyoo ilmoo ko. Bara kana hunda ana balleessaan jettee tofchee phaa turte jechuudha ka. Ta'uyyuu balleessaan kooti. Dursee sitti himuun qaba ture. Sodaatteeti ka. Ani rakkoon kun abaarsa ta'uunsaa yoomne jalaa dhokate. Kan hundumaa yaaliidhaan argachuu dandeenya. Mee akka ishee godhu natti himaa. Qaamni ishee illee baay'ee hollata. Ijji keessaa gaggaragaleetu yeroo tokko tokko mo'amacha afaan iyyaa. Kanaan dura ogeessi fayyaa ilaaleera? Lakkisirumayyuu mana yaalaallee geessee hin beeku. Mana beektuu garuu guyyaa tokko dadhabeetoon jedhiinan deddeebisaa ture. Ogeessa fayyaa bira maaliif akka hin geessine natti himuu dandeessu? Waa'ee abaarsaa moo ogeessonni fayyaa maalitti beektu? Yaalii keessatti abaarsa kan jedhamu hin jiru. Qorannoo tuun geggeessin dhukkubishee kana jechuu hin danda'u. Garuu shakkii nan qaba. Mee amma yaalii tokko ajajeefini bu'aa isaa booda waliin ilaalla. Sirrakkisuun barbaadu garuu yeroo xiqqoodhaaf shaakala keenya saalaa qanaarratti tuugooneeti. Sa'a barnootaa booda hin danda'u. Garuu akka kootti waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Waan hundaafuu isaan biroos dhufanii yoo irratti mari'an ni wayya. Har'a garuu eessa deeman? Fiqir maatii ishee waliin iddoo deemtu qabdi turte. Tole haa ta'u. Gaafa isaan dhufan itti naasa'a. Itti hafufnu. Tole. Nay nay naniye, nay nay naniye, እንደሷ ሆነሽ ጀግናዬ nay nay naniye, nay nay naniye, የልቤ መብራት ሆነሽ ጀግናዬ nay ደሞ nay ነይ እንደሷ ብርሃን ልብሴ ምን ጊዜም ይቻላል ነፍሴ ግድግዳ ገጠመኝ ብዬ አልቀርም መንገዴን ጥዬ እንደሷ ብርሃን ልብሴ ምን ጊዜም ይቻላል ነፍሴ ግድግዳ ገጠመኝ ብዬ አልቀርም መንገዴን ጥዬ ጸጋ yeroo tokko kophaa keessa dubbisu Alam nagaadha akkam? nagaa akkamsin mee wanta laga sonchite hunduma isaanitti himi maalo an lagatti uffata miiccan ture inni immoo bishaan daakuu dhufe tole achiyoo achiin utaalee yeroo seenu mallayyoo godhatee ture lagicha jalaa fudhachuuf jennaan kaasiin kenneef achiyoo isaan booda yeroo manni barumsaa jalqaba banamu astiin argeen yeroon argu baay'ee gammadeen ture garuu inni akka nama hin beekne ta'e dhuguma keeti
Ani mucaa baadiyyaadha malee gowwaa miti. Guyyaa sanaan booda haasoftan hin beektanii? Haasofni hin jedhamu. Guyyuma sanaan booda hoduun sobaa kun jalqabame. Anii fi obboleessi koo baay'ee walitti dhiyaanna. Jireenya koo keessatti guyyaa tokko waan akka kanaa godha jedhee yaadeen beeku. Anayyuu nama lama natti ta'e. Maal akkasiin jedhu hin beeku. Garuu yeroo inni boo'aan argeef mufatee ta'inna. Maal? Daawit bu'aa ture moo? Eeyyee. Garuu maaloo alam oduu sobaa kana akka dhaabsutti himi. Maaloo. Tole. Sitti toleera? Mee? Een. Eeyyee harme. Tole. Ho'isaa ulfaateera. Aduunsaa baay'ee nama guba. Garmalee guba. Duubatti hirkadhu. Harme. Ooko. Waa'ee dooktarri jettee irratti maaltu dhaga'ama? Karaa fayyaatiin fala argachuu hin danda'a jechuun shi baay'ee na gammachiiseera. Hin beeku gaa. Garuu waa hundaafuu har'aati akka balleessaa hin qabne mirkaneeffattee tamte. Garuu dursee dubbachuun qaba ture. Lakki. Inni balleessaa kooti. Hamma kanatti akkatti dhiphattu kan si godhe anadha. Sababiinsaas sanadhaa kanadha jennee waan garaa keenyaa ifaaf ifatti waliin mari'annu. Ta'us. Waa hundaafuu ijoollee. Kanaan booda mana kana keessatti icciitii kamiyyuu waliin dhokfannu. Tole. Waa danaa galtu. Ishoon talaku kottu miidhadhunga. Harme kana booddee icciitiin hin jiru. Eeyyee. Ani immoo abbaan hanga dhufutti buna danfisa. Tole kaa. Daawit! Daawit si haasofsiisuu barbaanna. Ani immoo si haasofsiisuu hin barbaadu. Lakkiin ta'u yeroo biraa haa goonu. Lakkiin ta'u ammuma deemee taasise. Sodaatiin ammuma itti haasa'e. Daawit! Intala lana osoo of eegdee si wayya tole? Dhiisi malee maal jechaa ni jirta? Sii gala waan fe'e yoo jetteen dhimma koo miti. Oduu sobaa kana akka dhaabsitu hin barbaada. Sidha soobduun sin dhibu. Anama? Si'uma mataa kee sobaa jira tole? Ati immoo afaan kee cufi tole? Ati mataan kee sobadha jettee yeroo tisheeffamantu gurra kootiin si dhagee bara. Gurbattiin nan akka Daawit dhiisi maaloo naaf jedhi. Maaltu si galchate? Na dhageessaa siin immoo biyyoon si nyaachisa tole? Harme. Wanta icciitii godhee isin dhoksee tokko jiraayyuu isa isinitti himuun barbaadee ture. Raajidha. Edaa icciitiin kun haafu kan jettan onni amma keessan irraayi. Silaa hooree sirriitti ka'a. Maa inni nutti mika? Aniif tsaggaa mana barnoota keenyatti baandii muuziqaa keessa galleerra. Muuziqaa? 5 taaneetu eegalle. Kan nuti shaakallu garuu sa'a barnootaan boodadha. Eenyutu sin eeyyamnaan? Yoon sitti meenaan lolta jedheen sodaadhe. Barnoota keessan hojii walitti sin jalaan bu'u? Lakki walitti nu jalaan bu'u. Caalayyuu gaarii nuuf godha. Akkamitti giftii ko? Jechuun yeroo qaanu yeedaloodhaa yeroo ta'uun sirriitti nuuf gala. Yeroo darbeeyyuu fiqir qormaata hunda argatte miti? Isaan iyyuu argeera. Maal jettanii kana qonjite? Maal jedhama kun?
Egaa barnoota keessan wajjin walitti bu'u taanaan isinii eeyyameera. Garuu barumsa keessan irratti qabxii gaariin fiddan taanaan deebiseen sin baasa. Abarra. Mee amma bunni danfutti qoraan sana ol galcha kootu na gargaarime. Namatti tola. Refuse to divulge any information. Also, many of you have been reading about some of the weirdest and unhealthiest fad diets from history. Even though records show that such diets were used by Romans and Greeks, it's the Victorians who really kick-started the fad diet. And finally, this story of a pensioner from northern France. She welcomed the new year locked in a supermarket. The 73-year-old found fate. She went to the bathroom. When she came out later, though, she found it all... Mee amma namni obboleessa isaa ganu maal jedhama? Anaan iyyuu akkamitti akkana jibbisiisee si gala? Siif jedhee toon falmuu salphadhe. Maaloo baay'ee nama gaddisiifta. Akkaataa arte beeka. Garuu ati kana caalatu na aarsuu baattee siif wayya tole? Ta'uu baannaan abbaa faatti himuuf moo? Yoon barbaade? Daawit Tsaggaadhaan akkas godhe jettee osoo abbaatti himte. Dadhabaa jedhee natti kolfa ture. Maal jechuudha? Wanta inni harmee keenya godhu waliin gaafa madaalamu kun homaa jechuu miti. Mucaan nannatti maal haasaa harta? Garuu ati dhuguma dhugaasaa baruu hin barbaadda? Abbaan keenya harmee keenya akka reebu beektaa? Maal kun wanta haaraa miti.